Miseensi raayyaa ittisa Itoophiyaa tokko aanaa Abaaboo Guduruu keessatti wabootti harka kennachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalutubaa qabso. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abaaboo Guduruu buufata waraanaa bulchiinsa magaalaa Qawoo irraa miseensi raayyaa ittisa Impaayeratti tokko hagayya 17 bara 2026 waraana bilisummaa Oromoonicha keessa socho'utti harka kennatee jiraachuu hooggansi woboo bakkichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himee jira. Miseensi raayyaa ittisa Impaayeratti duraanii kun wayita mooraa balfamaa bilxiginnaa ganee ba'uu qawwee akaamaa Turkii tokko rasaasa 444 fi boombii F12 mooraa diinaa keessaa fuudhee ba'uu hooggansichi dabaluun heereera. Simannaa obboleewwan isaa woboo irraa isaaf taasifametti hedduu kan gammade miseensi raayyaa ittisa Impaayeraa kun kanaan duras jaalladhee osoo hin taane dirqamaan qabamee gara waraanaatti geeffamuu isaa miira gaddaan guutameen dubbachaa carraa kana argadhee wobootti harka kennachuutti baay'ee gammadeera jechuu isaa hooggansichi Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himeera. Jaleewwan bilisiginnaa aanaa Mettaa keessatti jiraatota dirqamaan gara leenjii waraanaatti guuruu fi reebuu ammeessan. Bal'inni isaaf jaalfalmataa lammi. Godina Baar Argee aanaa Meettaa Araddaa Waldaa Gammachuu keessatti hagayya 16 2026 loltoonni Koloneel Abiyyi Ahmed hawaasa nagaa irratti dhukaasa banuun namoota hedduu leenjii waraanaa fukkaamsanii deemuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota qabaman keessaa muraasni maqaan isaanii nu ga'een obbo Jimroo Ahmad Muummeen abbaa daa'ima 5, obbo Abdul Qaadir Shaggaa abbaa daa'ima 3 fi obbo Yuusuf Muummee abbaa daa'ima 1 ta'uun eerameera. Namoonni kunneen qonnaan bultoota hojii qonnaa qofaatti bobba'uun ofii fi maatii isaanii jireessan ta'uun ibsameera. Kana malees wayita namoota kanneen ukkaamsanii deemanitti maatii isaanii cufa irratti reebicha ulfaataa qaama laalessu raawwatanii turuu maddeen dabaluun eeraniiru. Aanaa Saasiggaa keessatti murni bilisiginnaa lafaa fi qabeenya qonnaan bultootaa saamaa jiraachuun ibsame. Yaal yaadannoo Oromiyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Haroo Fayisaa keessatti ergamtoonni bilisiginnaa qabeenya gandaati jechuun aangoo harkaa qabanitti dhimma ba'anii qonnaan bultoota hedduu jalaa lafaa fi qabeenya isaanii saamaa jiraachuu maddeen Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Qonnaan bultoota saamichi irratti raawwatame keessaa muraasni maqaan nu ga'e Takiluu Biraanuu, Misgaanuu Waaqtolee, Dirribaa Tasfaa, Tasfaayee Shifarraa, Tarreessaa Mokonnon, Margaa Warqinaa, Bulchaa Tarrafaa, Yamaanee Gammadaa, Baacaa Oljirraa fi Addaamee Oljirraa kanneen jedhaman ta'uun eerameera. Qabeenyi qonnaan bultoota kanneenii saamame kunis hundee bunaa, Baargamoo, Gaattiraa, Giraaviliyaa fi Jimaa qarshii miliyoonaan tilmaamamu akkasumas lafa qonnaa fi dheedichaa hektaara hedduu ta'uun ibsameera. Gandicha keessatti adda durummaan hawaasa nagaa humnaa ol dararaa kan jiru bulchaa gandichaa nama maqaan isaa Adimaasuu Mokonnon jedhamu yommuu ta'u, qonnaan bultoota kanneenis afaan qawweetiin doorsisee mallatteessisuun qabeenya isaanii jalaa saamee harka qullaatti hambisuu maddeen dabaluun eeraniiru. Loltoonni bilisiginnaa aanaa Gullisoo keessatti uummata jumlaan ukkaamsanii gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuun beekame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo gandoota cufa keessatti loltoonni bilisiginnaa uummata nagaa jumlaan afaan qawween ukkaamsuun gara dirree waraanaatti ergaa jiraachuu jiraattonni Arraata Biyyoolessa Oromiyaa ifoomsan. Akka jiraattonni ONM ifoomsanitti loltoonni bilisiginnaa gandoota garaagaraatti bobbaafamuun uummata nagaa hojii dhuunfaa isaa hojjetatee ofii fi maatii isaa jiraachisu deemtanii hidhachuun biyya keessan eegdu jechuun fedhii isaanii malee afaan qawween dirqisiisuun gara dirree waraanaatti ergaa kan jiran yoo ta'u, namoonni gandoota garaagaraa irraa ukkaanfaman baay'inni isaanii akka waliigalaatti 250 ol kan ta'an dirqamsiifamanii mooraa waraanaa keessatti eegamaa jiraachuu itti dabaluun ifoomsanii jiru. Murni bilisiginnaa sababa lola bakkoota garaagaraatti irratti banamee jiruun loltoonni isaa waan dhumaniif akkasumas gara fuulduraatti lolli qindaa nurratti banamuuf jechuun raafama hamaa keessa galuun uummata nagaa afaan qawween dirqamsiisuun gara dirree waraanaatti ergee aangoo barcuma siyaasaa isaa dheereffachuuf tarsimoo baafatee hojjechaa akka jiru yoo ta'u, saboota impaarattii keessa jiran birattis fudhatamummaa dhabuu irraa kan ka'e waraanni isaa diigamaa jiraachuun kufaatii isaa saffisiisaa waan jiruuf uummata nagaa ukkaamsee lola sabootaa irratti hirmaachisuun waraana ijibbaataa geggeessuuf dhamaa jiraachuun ni beekama. Oromoo keessatti kaabiroonnii fi hidhattoonni PP waliin ta'anii saamicha bifa haaraa geggeessaa jiraachuun ibsame. Yaala kaafan fayyeeraa waan qindeeffate qaba. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Hurrummoo ganda Sonxaa magaalaa Sonxaa keessatti gaafa hagayya 16 2026 kaabinoonnii fi milishoonni murna bilchiginnaa waliin ta'uun saamicha qindaa bifa haaraa ta'een geggeessaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa Arraata Biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akkuma kanaan dilbata hagayya 16 magaalichatti guyyaan kun guyyaa gabaa ta'uu hordofee hawaasni aanichaa gandoota baadiyyaa garaagaraa irraa magaalichatti kan wal ga'an ta'uun ibsameera. Guyyaa sana uummatni bakkoota adda addaa irraa
horii geejibaa fardeenii fi harroota fe'atanii magaalaa deemuun wayita gabaa gahan naannoo lafa magaalichaatti bakka dheedicha horii ta'uun tajaajilaa kan turee fi jiru irratti fardeen isaanii wayita hidhatan ergamtoonni kunniin waliin ta'uun horii hawaasaa lafa dheedichaa irratti hidhamanii turan hiikanii gara waajjira bulchiinsa magaalichaatti hidhanii turuu jiraattonni ibsaniiru. Hawaasni horiin isaanii jalaa ugguramte fincilanii lola kaasuu hordofee harmeen tokko wayita fardaa ishee harkatti qabattu qawwee irratti dhukaasanii rifaasisuun miidhaarraan ga'anii turuu dabaluun ibsaniiru. Sababa kanaan wal qabatee saamicha bifa haaraan geggeessuuf kan to'atan qabeenya uummata kanneenii yoo xiqqaate fardeen 50 ol waajjirichatti hidhaa keessaa ergaa oolchanii booda galgala qarshii 1,500 irraa saamuun hawaasaaf kan gadhiisan ta'uun addeessaniiru. Anichatti ergamtoonni bilchiginnaa adda durummaan hawaasa ba'aaf gala dhorkaa jiran kunniin maqaan isaanii kantiibaa magaalaa Sonxaa kan ta'e nama maqaan isaa Awwal Asheetuu jedhamu, bulchaa magaalichaa kan ta'e Balaay Yaadasaa fi milishoota kanneen maqaan isaanii Khaliifaa Takkaa fi Waaqumaa Mangashaa jedhaman ta'uu jiraattonni Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa dubbisee ifoomsaniiru. Ergamtoonni bilchiginnaa aanaa Qarsaa Maallimaa fi Bachoo keessatti saamicha horii fi qe'ee uummataa gubuu ammeessan jaalfaajjii bilisummaa dabalata qaba. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa fi Bachoo keessatti humni bilchiginnaa saamicha horii fi qe'ee uummataa gubuu ammeessuu isaanii jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen fakkeessituu fi booji'amtoonni ilaalcha ilmaan Oromoo saamuun badhaadhee murni nam-tokkeen hoogganamu bilchiginnaan aanaalee godina Kibba Lixa Shaggar kanneen akka Tolee, Bachoo, Qarsaa Maallimaa, Ammayyaa fi kanneen biroo keessa bobba'uun horii saamuu fi qe'ee uummata nagaa gubaa akka jiran odeeffannoon aanaalee kanneen irraa argame ni addeessa. Haaluma kanaan Agayya 17 2026 aanaa Bachoo ganda Wasarbii Abatii jedhamu keessatti abinoonnii fi hidhattoonni bilchiginnaa mana obbo Dheeressaa Dabboo jiru qe'ee isaaniitti dhaquu waboo deeggarta jechuun maqaa isaan hin qabnetti fe'anii mana lama qabeenya isaanii waliin gubuu keessa beektonni ONM itti himaniiru. Gochi badii garee saamtota PP kun ittuma fufuun gandichuma keessatti guyyuma kana abbaa isaanii obbo Dabboo jiru jalaa loon 6, qotiyyoo 5 fi korma guddaa tokko akkasumas obbo Urrumaa Daadhii jalaa loon 4 kan ta'an qotiyyoo 2, korma tokkoo fi raada tokko qabeenya qaban jalaa saamanii akka deeman jiraattonni himuun ganda Jaatoo keessatti immoo obbo Gammachuu jiru jalaa fardeen 2 saamuu isaanii keessa beektonni dabaluun ifoomsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Awwaa Waayyuu keessatti immoo guyyuma olitti heerame sana obbo Shimakkit Mangistuu jalaa loon 5 jechuun sangoota 4 fi raada tokko saamanii akka deeman jiraattonni heeruun haati manaa isaanis baatii tokko dura sababa tokko malee hidhattoota sirnichaan magaalaa Leemmanitti hidhamanii dararamaa akka jiranis himameera. Murni bilchiginnaa godinicha keessatti irra deddeebiin uummata nagaa ajjeesuu, saamuu fi qe'ee isaanii gubanii mancaasuun yakka waraanaa fi mirga namoomaa sarbuu dunuunfatanii itti fufanii jiru. Milishoonni bilchiginnaa aanaa Lemmuu keessatti haadholii irratti yakka gudeeddaa ammeessanii jiraachuun himame. Bal'ina isaaf jaalmurtii haqaa. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Lemmuu ganda caffee jireenyaa iddoo addaa Laaftoo jedhamee waamamu keessatti garjabeeyyiin milishoota bilchiginnaa afaan qawwee isaaniitti gargaaramuun haadholii ulfaa dirqiin gudeedaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa ONM bakka himanitti haadha Oromoo maqaan ishee akka dha'amu hin feene tokko kan ulfa baatii 7 garaa qabdu milishoonni kunneen abbaa manaa ishee ukkaamsuun achi buutee erga dhabamsiisanii booda waardiyaa walii ba'uun haala suukanneessaa ta'e mana ishee keessatti gudeeddaa irratti raawwachuu isaanii ifoomsaniiru. Sirna dhableeyyiin hidhattoota bilchiginnaa godinicha guutummaa keessatti haaluma kana fakkaatuun waraana sansakkaa waraanummaa fi sirna waraanummaa idil addunyaa hin kabajne kanneen hawaasa Oromootti bobbaasuun saamicha irraa kaasee haga achi buutee dhabamsiisuu gudeeddaa fi ajjeechaa suukanneessaatti raawwachaa jiraachuun kan beekamudha. Jiraattonni aanaa Cawwaaqaa saamicha shiftoonni bilchiginnaa irratti raawwataniin rakkoo dinagdeef saaxilamaa jiraachuu ibsan. Gabaasa qindaa'eef Jaalurgufaa Diina. Godina Buunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqaa keessatti saamicha shiftoonni bilchiginnaa uummata irratti raawwataniin rakkoo dinagdee hamaaf saaxilamaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsan. Bifuma kanaan araadaannaa fi saamichaan qabamanii rakkoo ulfaataa qaqqabsiisaa kan jiran jaleewwan sirnichaa ganda Gabbinaa jedhamu keessatti nama tokko irraa qarshii 3,300 fuudhaa jiraachuu jiraattonni gandichaa eeraniiru.
Maqaa deeggarsa milishaa jedhuun jiraattonni gandichaa torbaan darbee irraa eegaluun hanga gabaasni kun qindaa'etti saamamaa kan jiran yoo ta'u, namoonni hedduun harka qalleeyyii ta'an wayita gannaa maallaqni hin jirre kanaan waan kaffalan dhabanii rakkataa jiraachuun ifoomeera. Kaffaltii gosa adda addaa nagahee hin qabne guyya guyyaan jaleewwan sirnichaa gaafataniin rakkoo diinagdee hamaan isaan mudachuu kan himan jiraattonni gandichaa aanicha guutummaa keessatti bifuma wal fakkaatuun saamichi adeemsifamu jabaatee jiraachuun barameera. Paakistaan indiin lola caamsaa 2025 irratti dookumentii keessatti seenaa irra deebitee barreessaa jirti jette. Guutuun gabaasa kanaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Waraanni Paakistaan dookumentii haaraa indiin Operation Sindoor ilaalchisee hojjete kuffisuun oomishni kun bu'aa hojii waldhabdee waraanaa daangaa qaxxaamuree irra deebi'anii barreessuuf yaaliin qabatamaan sirrii hin taane ta'uu ibseera. Ibsa bal'aa karaa kutaa miidiyaa seera biyyattii yookaan ISCPR baaseen waraanni Paakistaan akka jedhetti uumamtoonni qabiyyee indii deebi'anii ijaaruu akkaataa Booliwuudaa sinimaa fi gaaffii fi deebii filannoodhaan gulaaluun dhugaawwan waldhabdee kanaa marsanii jiran jijjiiruuf akka ta'e hime. ISCPR akka jedhetti dookumentariin kun wal faallessuu bu'uuraa kan of keessaa qabu yoo ta'u, addatti ammoo yaaliin indiin haasaa hoogganaan raayyaa ittisa biyya Paakistaan Eebile 16 2025 kenne taatee Paalgam Eebile 22 2025 waliin wal qabsiisuuf gootee morme. Waraanni Paakistaan yeroo indii gaaffii keessa galchuun hangaa'onni indii caamsaa 7 karaa Operation Sindoor adabbii geessina jedhanii ergaa himanii ji'oota hedduu booda adoolessa 2025 namoota yakka raawwatan jedhaman dhabamsiisuu isaanii himeera. Waboon tarkaanfii ilaalessaa humna diinaa irratti fudhachuun aanaa Boojjii Birmajjii fi aanaa Jajuu keessatti injifannoo boonsaa galmeessuun humna diinaa du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa hiikkachuu beeksise. Reefii gaachanni sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa godina Arsii bahaa aanaa Jajuu ganda Moollamee Qarsaa iddoo addaa Moollamee jedhamu keessatti hagayya 16 bara 2026 loltoota bilxiginnaa haleeluun hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa gonfachuu beeksisee jira. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatame kanaan loltoota faashistii bilxiginnaa akka baala mukaatti harcaasee kanneen irraa hafte ari'ee gugsuun bakka irraa bobbaatetti deebisuu ifoomseera. Gama meeshaatiin PKM tokko irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jira. Tarkaanfii waboon ergamtoota bilxiginnaa irratti fudhatu daran cimee itti fufuun aanaa Boojjii Birmajjii keessatti diina adabee meeshaalee waraanaa hiikkachuu ifoomse. Korommiiwwan ilmaan Oromoo kaleessaa hagayya 17 bara 2026 barii obboroon zoonii lixaa godina lixa Wallaggaa aanaa Boojjii Birmajjii daandii gurraacha magaalaa Najjoo geessu gubbaatti humnoota weerartuu bilxiginnaatti adaba tolchuun meeshaalee waraanaa hiikkachuu ifoomsee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota hedduu du'aa fi madoon adabee qawwee Akaamaa 5 ol hiikkachuun fayyaatti ammoo tokko harkaan qabu ifoomseera. Tarkaanfii ilaalessaa waboon humnoota faashistii bilxiginnaa irratti fudhatu cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.